Ashama arkafuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadheera hamma xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerra keenya. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya namoonni akka tasaa viidiyoo keenya kanatti haaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuu maatii keenya ta'uu hin irraanfatina viidiyoo kanas like godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon ani qabu odeeffannoo ajaa'ibaati. Innis maal inni gocha biltsiginnaan yookaan hinaaffaa biltsiginnaan galaanaa gaaromsaatiif qabdu ifatti kan dubbataa jirtu. Keessumaayyuu qondaalli mootummaadhaa yookaan qondaalli biltsiginnaa guddaan obbo Taayyee Danda'a yeroo lammaffaa isaatiif waa'ee galaanaa gaaromsaa gadi fageenyaan nuuf ibsa jira. Abbaa galleef hin galaa fi abbaan galleef immootu jala gala jechuudha. Akkuma beekamutti galaanaa gaaromsaa guyyaa muraasa keessatti artistii nama kilippii yookaan viidiyoo tokko uummata kanaaf gadhiisedha. Viidiyoo inni gadhiise keessatti biltsiginnaan hinaaffaarraa kan kaate maaliif biltsiginnaa maqaa dha'ee sirbuu dide kan jedhurraa waa'ee kursii irra deddeebiin haasa'aa jiran. Keessumaayyuu dhimmi kursii sun dhimma jabduu taatee jirti. Ilaalcha siyaasaa keessa galteerti. Amma dura biltsiginnaan bakka filannoo duula filadhaa deemanitti hawaasni akka kursiisan shillimaata dhiyeessuuf gaafatanii turan. Akkasuma shallamamaa turan jechuudha. Waa'ee kursii galaanan waa'ee kursii kana sani jedheen dubban. Jara kenna ummanni kun qalbii fakkeessee lubbuu namaa balleessuuf deemtu. Biltsiginnaan sareedha. Keessumaayyuu wanti gaanni obbo Taayyee yookaan Taayyee Danda'a kanarraa ka'e hamaadha. Maaliif? Jawaar Muhammad nama kabajaa uummata biraa akka malee qabuu fi ol aantummaa kabajaa guddaa Itoophiyaa keessatti nama qabudha. Namni yeroo jalqabaatiif isa daffaree isa xiqqeessee waan hin taane fi sadarkaa hammarra jiru kanatti galche namichatti Taayyee jedhamtu kana. Ammallee gurbaa kana galaanaa jedhan isiin balaa hamaa keessa galchuuf deemti. Deddeebiidhaa waa'ee galaanaa kana dubbattee jirti. Har'allee deebi'ee guyyaa dheengaddaa jimmatti kursiin qullaa amma dura galaanaan teechisisan fidanii gara inni fidanii moojiin badhaasanii irra taa'anii beeku irra taa'ee suuraa sanarra irratti posote. Suuraa sana irratti kursiin ta kabajaati, kursiin ta gadaati, kursiin ka jaalalaati, kursiin ta maaliiti jedha. Waa'ee kursii san deddeebi'ee waan hin dubbateef amma dura waan hin dubbanneef maaliif? Waan guyyaa dheengaddaa galaanaan kursii duwwaa achirratti fudhate. Dubbii tuttuqqaadhaaf argite ummanni xiiqii keessa galee akka waan biraa keessa seenuuf yookaan kana isaa obeeffatee dhiibbaa galaana irratti gochuu inni jirutu nutti mul'ataa jechuudha. Kanaaf Oromoon artistii ofii jabeeffatuun artistii ofii eeggatu waan keessan. Gaanni gurbattii Taayyee kanaan dhufe nama hin gammachiisu. Booda walitti himne jechuun gaarii miti. Dhugaa rabbi isinitti himaa. Taayyeen badaadha. Gaanni Taayyeen kaasu hamaadha. Mee ilaalaa wantoota inni kaasu. Uummata nagaa shaneedha jedhe kan fichisiisaa jiru tokko isa. Waa'ee shanee kana gadi fageenyaan jibbiinsa namni facaase Taayyee fi Taayyee malee nama biraan jiru. Warroota hayyoota namni tuffatee jechaan ta'an irratti barreessaa xiiqii biraa keessa arraba biraa keessa nama galchisiisaa ture Taayyee fi Taayyee qofa. Taayyeen kun summii hamaa biltsiginnaa keessaa isa tokko. Abiyyi caalaa namni hamaa yoo jiraate Taayyeedha jechuudha. Maaliif biyyattiin Taayyeen bulaa jirti. Ajaja Taayyeen kenne haga nanfaa qabu. Keessayyuu Oromiyaa keessatti Taayyeen miila tokkoon biyyattii san dhaabe. Ammas artisti Galaanaa maaliif biltsiginnaa koo abichuu koo maalii koo jedhee maan sirbine barkanuma. Galaanaan nama tuqee takka hin qabu bar. Biltsiginnaan tuy nama takka hin tuy. Waa'ee sirbasaa qofa. Sirbisaa immoo waan ilaallatu qaba. Takka nama takka hin tuyne. Garuu inni waan isaan faarsuu hidhaniif dubbii tana polotikaa keessa galchee mucaa kana laal gufuuti ta'u akka inni haamileen horan deebii malsimittii mucaan achi asaa kennuuf foolataa jira. Galaanaan kana nama moosareedhee deebii akkasitti hin kennu. Ammas hin eeggatin. Biltsiginnaan dogongortee galaanaan deebii nuu deebisaa jettan waa takka galaanaan deebii akkasitti deebisaa hin jiru. Akka barbaaddetti kadhu sirbasaa. Akka barbaadde godhe wanni tokko hin jiru jechuudha. Kana gaana biltsiginnaa kana ofirraa eeguu wayyaa hundi keenyayyuu of gatuu hin qabnu.
wanti taayyeen kaase salphaa isinitti fakkaate darbuu dandeettan malee salphaa miti. Yoo barbaade inni ifatti shiftaa akkanaa qaba, shiftaa akkanaa kana godhaadha. Ajajni isaa badaadha wallahi. Namni taayyee kanan tuffataami. Wanti inni irra narraa gad ajaje hammeenya cimaa qaba. Summiidha namichi. An jaaladhee miti namicha kanarraa kanaa ta'uun na dirqamsiise. Namichatu hamaa jira. Nama Jawaar hin baay'ise ka jalqabaa yoo jiraateessa. Dubbii waa'ee Jawaar fa'aa namni yeroo jalqabaatiif qeequu eegale waa'ee ATM irratti amma turan beeytaniimi. Waa'ee ATM itiin eegale. ATM jedhanii saamicha yeroo wayii duula eegalan irratti Jawaar waan san dhaabaa jennaan arrabaan eegale. Achirraa har'a itti jiraa jechuudha laala arrabni isaa sun. Sinii galee kana isiniin jechuu barbaada. Dhuma irratti ammas irra deebiidhaan wanti osoo hin jenne bira darbuu hin qabne tokko ijoolleen keenya biyya Saudi Arabiyaa jiran guyyarraa daqiiqarraa sakandirraa hammeenyi guddaan irra gaa jira. Rabbii jedhaatiniin ummata kana mala tokko dhaafiyaa jiran seenan isin gaafata. Qabsoon biyya keessa qofa hin jirtu. Keessumaayyuu warri aktiivistoota warri adda addaa warri sagalee gurguddaa qabdan ijoollee kana Oromoodha, Oromoof qabsoofnettanii hin kijibinaa. Kunis Oromoodha waan ta'eef sagalee ta'aafi. An nama baay'ee xiinxalaa jira. An hayyuudha ani goota odoo ofiin jedhu waa'ee jara kanaa dubbii takka kaasee dubbataa hin jiru. Namni yoo dhuguma nama haqa ilma namaatiif kan falmu taate ka biyya keessaa ka biyya alaa osoo hin ta'in nama ilma Oromoo ta'e tokko yoo rakkate sagalee ta'uuf hin dirqamu. Kana walitti himuu qabna gilsi. Callistaniitu beekamtee miidiyaatiif qofa waan yeroon fide qofa haasa'u osoo hin ta'in waa'een isaanillee aga rakkoo san keessaa bahu isin yaachisuu qaba yaa jira. Maal sabaa miti isaan lammii miti. Daa'ima wajjimaa dararama namni. Jireenya biyya sanii jijjiiruuf jireenya ofii jijjiiruuf jecha kuni qabsoo mataa ofii danda'e. Namni jireenya ofii uffatuun qabsoo mataa ofii danda'e. Maaliif rakkoo biyya sanii hin furaa jechuudha namni yoo hirkataa hin taane rakkoo mataa ofiis hin fura. Kana beekuu qabanii rabbi ijoollee Saudi Arabiyaa hidhaa keessaa baasu baay'ee nama cinqaqa isaanii jechuudha baay'ee nama rakkisa. Ammas irra deddeebiidhaan haasa'uun kennan oolu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya turtiin gabaabaan har'a isin waliin gochuu barbaade kana fakkaata. Amma xumura viidiyoo kiyyaatti teessaniin hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Hayyoota keenya fi artistoota keenyas rabbaa eeguu ija isaan irraa haa qabu jenna. An Reedii Adam Tuubii YouTube chaanaalii keenya faaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Isin jaallanna isin kabajnaa nagayaatti tura.